Egaa gaaffii ijoollee dhiiraa hedduu kan ta'e maalidha? Leengazii yookiin dheerinni qaamni saalaa dhiiraa hagam ta'uu danda'a? Akkasumas immoo maalirratti hundaa'a kan jedhudha. Waan dubbisnee irraa fi riisarchoota qorannoota garaagaraa irraa wal qabnee simbira geenye jechuudha. Ibsa jecha namoota addanuu sheerii gochuu keessan dagatina. Komantii jalatti gaaffii yaada qabdan nu kaa'uu keessan dagatina. Kun akkuma beektan faarmaasii keessa liiva faarmaasii fi kan inni nun argamu Boolee Bulbulaa Maariyaam Maazoraa. Egaa wantootni dheerina isaadhaa fi murteessan egaa fakkeenyaa fi maatii irraatii kan fudhatanidha jechuudha. Egaa yeroo booddee immoo fakkeenyaaf kanneen akka dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, furdina qaamaa garmaleedhaan egaa irrachuu danda'a jechuudha. Gadi bu'aa deemuu ni danda'a jechuudha. Wantoonni kun akka inni gadi bu'u wantoota godhan keessaa warri tokkodha. Kanaafiyyuu dhibeeta kanaaf immoo ofirraa eeguudhaaf nyaata keessaa sirreessachuu dandeessanii akkasumas immoo egaa ispoortii jechuudhaan wantoota kanarraa of eeguu dandeessan jechuudha. Akka leengazii dheerinni isaa sin jalaa irrachaa gadi bu'aa hin deemnetti jechuudha. Egaa fakkeenyaaf kan inni safaramu yeroo qaamni keessan istiraachii godhee jirutti yookiin dhaabbatee jirutti ta'uu danda'a. Yookiin immoo yeroo normaalii ta'etti safaramuu danda'a. Hojiin qorannoo garaagaraa irraa argisiisu yeroo istiraachii godhiin yookiin yeroo normaalii ta'ee jiru 3.6 inchii fi seentimeetiraan immoo 9.1 jechuudha. Afreejiin kan qorannoon garaagaraa argisiisu yeroo istiraachii godhanii lakkaa'amu. Eenyutu lakkaa'a kan jedhuufi ni lakkaa'amu jechuudha. Warra piroofeeshinaalii ta'aniin jecha yeroo keessaa yookiin immoo istiraachii godhee jirutti immoo 5.2 inchii yookiin immoo 13.2 seentimeetiriidha jedhama jechuudha. Afreejiin taa'ee kan jiru kun egaa giddu galeessa jennee kan waamnudha jechuudha. Isin jettan namoota addanuu sheerii gochuu keessan dagatinaa galatooma.